Teknooloojiin jireenya nutti hammeessuu hin qabu jechuudha. Baaluun nuti arguunu hin jiraatu jechuudha. Inni kuni rakkoo nama hundaati. Xiyyeeffannoo keenya hojii keenya qofa irratti gochuu danda'uu qabna. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Hayyee akkam jirtu hordoftoota keenya. Egaan guyyaa har'aa qabxii gabaabduu tokko irratti waa jechuufan kan gara keessan dhufe viidiyoo kanaan jechuudha. Inni kuni rakkoo nama hundaati. Kana gaafan isiniin jedhu ofirraa ka'een jechuudha. Mataa kan koorraa waan an ofii kootirratti argerraa ka'een kanan isiniin jechuu barbaadu. Egaa waan hojjennu yookaan immoo jiruuf jireenya keenya keessatti waan jireenya keenya waliin hin deemne waan boru nu jijjiiruu hin dandeenyee fi jireenya keenya gonguma waan waliin qabanne irratti yeroo keenya gubuuni kun rakkoo nama hundumaati jechuudha. Keessumaa hojjetaa taanee yookaan barataa akkasuma daldalaas taanee waan hojii keenya waliin hin deemne waan hojii keenya san irratti baaluu tokko ati gochuu hin dandeenye irratti yeroo keenya dabarsaa ooluun rakkina nama hundaati jechuudha. Kanaaf isa kana hoo akkamitti furmaatatti barbaaduu dandeenya waan jedhu irratti qabxii gabaabduu tokko kaasee viidiyoo har'aa kana keessatti isin biraan gahuun barbaade jechuudha. Kanaaf hojjetaan tokko hojjetaa dadhabaa hojii isaa irratti performaansiin isaa yookaan ga'umsi isaa gadi bu'aadha kan inni jedhamu. Akkasuma barataan tokko barumsa isaa irratti cimaa miti dadhabaadha kan inni jedhamu. Daldalaan tokkos daldalee hojii isaa keessatti bu'aan inni buufatu hagas mara miti. Kanaaf hojii isaa keessatti bu'aa caalaa kisaaratu irra caalaa jechuudha fi hojjetaan sun yookaan barataan suni hojii isaa sana irratti xiyyeeffatee hojjetamoo waan hojii isaa sanaan wal hin qabanne irratti yeroo isaa dabarsa kan jedhu suni ilaalcha keessa waan galfamuu qabudha jechuudha hunda dura. Egaan hojii keenyaan ala yookaan immoo waan nuun ilaallanne irratti yeroo keenya dabarsaa oolla yoo ta'e bu'aan isaa hojjetaa dadhabaa yookaan barataa dadhabaa jedhamnee yookaan daldalaa taanee daldalaa bu'aa malee dhama'aa oollu akka jedhamnu kan nu taasisu xiyyeeffannoon keenya hojii keenya irratti osoo hin taane waan hojii keenya waliin fakkaanne irratti yeroo keenya gubaa waan oolluuf. Isa kan hoo akkamitti sirreessina? Kanaaf xiyyeeffannoo keenya hojii keenya qofa irratti gochuu danda'uu qabna. Yoo waan biraallee waan dabalataa kan dabalannu ta'e yookaan yeroo keenya waan biraa irratti kan dabarsinullee ta'e tooftaa ittiin hojii keenya sana irratti waa aada gochuu dandeenyu irratti yeroo keenya dabarsuu qabna malee teknooloojii miidiyaawwan garaagaraa fayyadamna yoo ta'e boru maal nu fayyada jechuun jireenya keenya keessatti hojii keenya keessatti maalinni wanni inni nu dabalu waan akkasii sana irratti yeroo keenya gubuuni faayidaan inni nuyi argannu maalidha waan jedhu sana ilaalcha keessa galchuu qabna. Faayidaa tokko hin qabu yeroo keenya akkasuma qarshii keenya gubna yoo ta'e akkasumaani isa kana hir'isuu danda'uu qabna. Isa kana gaafa hir'isne jijjiirama hojii keenya keessatti barumsa keenya keessatti akkasuma immoo daldala keenya keessatti arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf teknooloojiin nuti fayyadamnu hojii keenya kan nuuf salphisu miidiyaan nuti daawwannu hojii keenya sanarratti tooftaa namni biraan itti fayyadame muuxannoo namni biraan kana dura itti fayyadamee bira darbee irraa argachuudhaaf yoo ta'e ala waan nuun fayyadne waan jiruuf jireenya keenya keessatti waan tokko nuuf hin daballee waan nuun waliin fakkaanne daawwachaa oolla yoo ta'e hooma yeroo keenya gubaa jirraa jireenyi keenyas hin jijjiiramu nutis jireenya keenya irratti baaluun nuti arguunu hin jiraatu jechuudha. Kanaaf isa kana xiyyeeffannoo keessa galchinee waan hojjennu hundumaa hojjechuu danda'uu qabna. Kana gaafan isiniin jedhu teknooloojiin fayyadaminaa miti miidiyaan fayyadaminaa miti. Miidiyaan nuti fayyadamnu yookaan teknooloojiin nuti fayyadamnu jijjiirama hojii fi barumsa keenya irratti hin fidu yoo ta'e bu'aa tokko nuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf inumaayyuu yeroo ammaa kana guddinni teknooloojii saffisa guddaadhaan baay'ee dabalaa jira waan ta'eef nummoo isa faana deemuudhaaf tooftaa garaagaraa fayyadamni hojii keenya barumsa keenya salphifachuu yookaan immoo barataa cimaa hojjetaa cimaa ta'uu danda'uu qabna malee
teknooloojiin duubatti nu hambisuu hin qabu jechuudha. Namoonni baay'een performaansii ittiin dur osoo sooshaal miidiyaan garaagaraa yookaan immoo wantoonni hojii keenya irratti dhiibbaa uuman garaagaraa hin jiraatin ga'umsi isaan hojii isaan irratti qaban akkasuma barataan ga'umsi inni barumsa isaa irratti qabu baay'ee olaanaa ture. Garuu yeroo ammaa kana guddina teknooloojii waliin wal qabatee wantoonni dabalamaa dhufanii keessumaa yeroo ammaa sooshaal miidiyaa keessaa tiktookiin dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Hojii keenya irrattis haa ta'u barumsa keenya irratti wantoonni nuti ilaallu wantoota barumsa keenya waliin deemanii fi hojii keenya waliin deeman yoo hin taane yeroo nuti achirratti qisaasessinu yeroo itti hojjennee yookaan yeroo itti qo'annee yeroo itti barannee qabxii gaarii fiduu qabnu achirratti dabarsaa jirra waan ta'eef isa kana xiyyeeffannoodhaan ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Yoo sanan taane yeroo nuyi achirratti qisaasessaa jirru performaansii nuti yeroo duraan miidiyaan fayyadamne sana qabnurraa gadi buunaa jechuudha. Kanaaf teknooloojiin jireenya keenya nuuf salphisuu osoo qabu jireenya keenya kan duraanirraa gadi hir'isuu yookaan kan duraanii caalaa jireenya nutti hammeessuu hin qabu jechuudha. Kanaaf teknooloojii fayyadamuu kan qabnu jireenya keenya ittiin salphifannee yoo danda'amellee kallattii sanaan waa aada godhachuu danda'uudha qabna malee kan duraan qabnurraayyuu gadi hir'achuu hin qabnu. Isa kana xiyyeeffannoodhaan haa ilaallu hundi keenyaa jechuudha. Barataas warri ta'an hojjetaas akkasuma daldalaas kan taane daldala keenya kallattii miidiyaa sanaan illee akkaataan itti beeksifnu yoo jiraate daldalli keenya suni kan duraanii kan dur namni suuqii qofatti yookaan bakka itti daldallu qofatti dhufee nu argatu karaa miidiyaa sana dhufee nu argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isa kanaaf yoo itti fayyadamne kuni kallattii yookaan immoo saayidii isa gaariidha jechuudha. Kanaaf isa kana ilaalcha keessa galchinee xiyyeeffannoodhaan waan hojjechuu qabnu hojjechuudha danda'uudha qabnan isiniin jedha. Egaa isa kana waa malee miti kanan isiniif kaase namoonni baay'een yeroo isaanii miidiyaa irratti akkasuma immoo waan hojii isaaniin wal hin fakkaanne irratti dabarsan ni baay'atu jedhee waanan tilmaama koo sanarra kaa'ee fi viidiyoo kanarraa akka isin waa argattan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isin fayyadeera ta'e laayik gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessan biroo ni fayyada jettanii yaaddaniif sheer gochuudhaan chaanaalii keenyaaf immoo haaraa yoo taatan maatii nuuf ta'uudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Har'aaf kanan qabadhee isiniif dhufe kanuma hanga dhumaatti waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Nagaatti guyyaa biraa viidiyoo biraa wal argina.